Okay? Tanaafuu gartee paaternii jala deemuun hedduu barbaachisaadha. We look at the pattern. Maaltu waan kana godhe. Tara takka yoo taate ayyee tara takka. Shiftaa godhe jettee ustu. Okay? No, dadhabina olii bara. Beekaa. Mootummaan gartee mootummaan takka biyya siidaa bar biyya guututti toohatteeti bar innaawaa daangaallee toohatti beekaa. Daangaallee. Bikki irraa haasawaa jirru karaa guddaa magaalaa guddoo fi kutaa biraa takkaa gartee naannoo biraa walitti fiduu bara. Kan daldalaati beekaa. Wanni nuti irraa haasawaa jiru. Isin yeroo takka takka gartee waan mootummaan jettus dhageeffadhaa. Waan gareeleen biraa jettus dhageeffadhaa. Akkasuma san yaada keessanis gartee itti yaada. Maaliif critically think godhuu qabdan. Critically ilaaluu qabdan waan hundaa'u. Ija teessaniinis waanuma gartan kana waanuma dubbistan kana dhugaa wanni kun gartee akkuma isaan jaan kanamu maaltu jira jettanii gaaffiidhaan laaluu danda'uu qabdan. Mootummaan karaa guddaa Awaash irraa eegalee ilaa Finfinnee deemu. Karaa kana bar karaan kun karaa mootummaan akkuma kaanitti eeguu qabdu beekaa. Akkuma biraattu. Okay? Taheera afaan Oromoo barreessime. Yaadni Jawaar dhugamoo soba maal jechuu? Yaadi Jawaar akkamittiin beeku obboleessa kiyya? Moo Jawaar qawweedhaan lollu jechuusaa baantamu maal baanta? Yaadni Jawaar san Jawaar yaada hedduu qaba. Yaada kamirraa haasoo jirtaati. Harka keessaniin taaptaap godhaa, koppilingi godhaadha, sheer godhaa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun egaa jirta jaamsitti kubbisa dhaggeeffadhaame. Maal jettee? Itti kubbii yaaduma karaa kanarra dubbachaa argana fakkaate wanuma mataa jiru kan. Yaaduma kanarraa hin dubbachaa jira. Inni kun silaa ifatti silaa gochuun mootummaati miti reema. Wanni amma godhamaa jiru biyya mootummaan bulchu tokko keessatti biyya mootummaan hoogganee harkaa qabu tokko keessatti wallaggarraa ka'ee dhufee asafoon gaafa qubatu waraanni tokko mootummaan kun eessa jira samirraa gadi bu'ee moo wanni kun xiyyaaraan illee haa deemu fedhu lafoon haa deemu fedhu konkolaataan haa deemu. Biyya mootummaan tokko to'atu keessatti mootummaa karaa gurguddaa karaan kun barkaachiin dabru karaa shoroqoo maalii kanaa miti karaa gurguddaa dabru kana keessatti achi gaafa qubate sanuu jedhanii ragaa wajjin gaafa maxxansan. Atiin kun osoo bakka san taate osoo atiin kun mootummaa taate bakka san achi kaa'imee achi san qubatee bakka rakkoon jiru san nama kana itti gaafatamaan faannoo tokko dhaqee bakkee san qubatee yoo jedhan atiin kun faannoo san keessa harkaan qabdu eega ta'e waan san dhorkuudhaaf itti hirmaachuun qabdu. Lammata immoo maal eedda yeroo inni achi ga'u san atiin kun mootummaa eega taate maal namirraa gadi hin buune deemee miilan naqe. Tokkoffaa namni kun waraana maafiyaa
faannoo fakkeessanii wallaggaan keessatti ijaaran itti gaafatamaa yookiin jeneraala kan ture. Amma achi keessatti duguugsanii fixanii egaa achi wallaggaan cabsanii booda polotikaan kun yookiin ajandaan kun gadi kennameef Arsii keessatti waraana ijaaruudhaaf waraana faannoo. Sababni maalinni tokkoffaa lola kaabarraa dhufu kana. Lolli kaabarraa dhufu kana ajandaan gadi kenname kanatti faannoon bakka jirtu lola banuu barbaaddi. Bakkee sodaatamaa bu'uura ta'etti waraana dhaabuu fidan. Waraana ofii. Kanaaf bakka lola Oromiyaa irratti geggeeffamu kanarratti bakkuma jiru lola banuu fidan. Oromiyaa irratti geggeeffamuuf deemaa beekaa lolli kun. Kanaaf uummanni keenyaaf dhaqee mootummaan achi qubsiisee kaan illee kan waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fidee achi qubsiisee kun fakkada amma achi qubsiisee fakkadallee. Fakkadas achi qubsiisee kan faanoo kaan illee achi qubsiisee jechuudha. Yeroo kana akkamitti mootummaan harka keessaan qabu shirri kun shira Jawaarii bifa kamiin jedhamamee rabbi sodaadhu. Siyaasa isaa jibbi abbaan barbaadu. Dhugaa. Mee homma shira Jawaar ta'ee mootummaan biyya bulchu tokko keessatti osoo Jawaaratti qubsiisee mootummaan kun maal eega? Maali hojiin isaa? Shira Jawaar warra jirutu jira? Kaa warra faarsee bulaa kana kaa'u. Barroon natti gootu hin jiru gargaarummaatti dubbattuun hin jiru. Dhugaa hedduu nama dhiba haguu kas jaan beek. Dhugaa rabbii wallaahi hedduu namatti ulfaata. Wanni hawaasni keenya keessa jiru hedduu namatti ulfaata. Bifa kanaan wallagga irratti uummata ficcisiisaa turan ammas ficcisiisuudhaaf kana dalaguuf achitti fidanii jechuudha. Faannoon achi keessa ijaaramteetti milkooftu jirti san olumaan laala. Garuu amma gaaga'umsa hawaasa irraan ga'uudhaaf mee arguu jirta baruufistaan keessa mana gubataa mana amantaatti gubataa nama du'aa eegi. Amma jarri lamaanuu achi keessa qubatte kan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii ijaaranii fi kan faannoo fakkeessanii ijaaran lamaanuu dha'itti achi qubattee jirti lachuudha. Garuu kan ijaarame ijaarsi kun kanneen nuti kan mootummaati jarri lamaanuu. Kan faannoo fakkaatu kunis kan mootummaati. Kan waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu kunis kan mootummaati. Lamaanuu dha'itti amma naannoo asaa koo qubatte. Amma waan ta'uuf deemu walumaan laallaa jechuudha. Inumaatu arraan tana oduun bahaa jirtu akka jettutti naannoo wallaggaa keessaa warri faannoodhaa galaatti seenaati jiranii jechaa jiran. Naannoo wallaggaa keessa kan duraa sochoosaa ture sanniin kan achi keessa uummata wallaggaatiif ficcisiisaa ture san achi fuudhee tilaa jeneraalticha san kan isaa hoogganaa ture san naannoo Arsii Asakoo keessa qubsiise. Kan faqqadaa kan abaaboo waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu kan wallaggaan keessa socho'aa ture sanillee achi fuudhee ammallee Asakoo keessa qubsiise sanillee oluu birachi. Garuu jarri kun ergama mootummaa qabdi jarri lamaanuu. Wanni nama dhibu tana namni keenya irra hedduun faarsee bulaas haa ta'u gartee girri isaaniis waanuma gartee gareen takka itti himan qofa dhageeffatan. Amma warri gartee yaada mootummaatis fuudheetuma akka gartee dubbii dhugaatti sooshaal miidiyaa kanarra olii gad oofaa jiru. Waan nama ajaa'ibsiisu keessa hubannoon isaanii tun eessa deeteedha laala. Waan hin jirre takka yoo irra deebitee ka dubbatu taate nama hundaafuu gartee dhugaadha fakkaatti. Ammoo wanni gartee dhugaan jirtu haqni uummataa kuni amma amata 8 dabree kana keessatti haqa uummataa irraa dubbanneetuma achi dhiisaa jirra malee nam tokkollee haqni isaanii galaa hin jiru. Warreen ammaan tana akkanatti Arsii keessatti gartee haala saniin dhuman amantii fedhan haa deeggaranii rakkoodhaa miti san. Uummanni dhume kunuu irra hedduun isaanii ani Oromoodha jeetti namadha. Okay? Ana akkasittiin furan. Laani dhageeffadhu sanillee siif himaa jaamsi waan ta'ame Arsii keessatti noota dhalattoota naannoo saniiti dhageeffadhu. Naannoo Arsii Asakoo keessatti waraana bilisummaa Oromootiif milishaa wal lolte. Milishaa wal lolte milishaan tuni namni 9 dhumte. Tuuwwan baqattee mana amantiitti dhiyeessite. Waraana bilisummaa Oromoo irraa nama 2 wareega. Yeroo waraanni isaanii kun wareegamu aariidhaan duuba jira. Okay. Tole, irkoon dhageessaa? Jedhuudhaan namni dhufee ilaalaali achi amma waraana jalaa baqattee mana amantaa keessa seente. Aarii waraanni jalaa
wareegame kanaaf bakkee isaan itti baqatan sun kaambii waraanaati miti. Sigalee mana amantaatitti dhiyeessuun sunu jalqabumaa ergaa bira qabaa jechuudha. Dhugaa. Saniif gubate manni amantaa sanii. Lolamee waraana isaanii eegaa ajjeesanii booda achitti baqatanii saniif gubate manni amantaa sun. Uummanni lafarraa wal lole hin jiru. Achi gareen maafiyaa halkan san waan isin raawwatte garee maafiyaa halkan san mana jiraattota yookiin mana hawaasa nagahaa kan gara amantaa kiristaanallee kan gama amantaa musliimallee gubaa bulan. Amma namni nagaa kan odeessaa jiranitti warra kiristaanaa qofaatu dhumee jedhanii gartee odeessaa jiranii beekte. Kijiba namni kiristaanaa namni sibiiliin nagaa hin duune namni kan du'e milishoota. Sigalee milishaa ofii waraanaan loluu dhayxee dhume. Waan kiristaana taateef dhumtee jedhanii gara si'a zoorsallaan. Akkasitti oofaa jiran. Akkasitti asoofaa jiran. Amma isa kana polotikaa kana hojjetanii fidanii waraana kana arsii keessa qubsiisanii uummata arsii akka wallaggaa sanitti cabsuu ni barbaadan. Gaafa uummata arsii keessatti wanni kun milkaa'e dhufanii qullubbii garbeelii Harargee keessatti dhaabuu barbaadan waraanuma akkanaa kana kan oololuma biraa onnoo godhanii bakkee sodaa irraa qaban maratti waraana kana ijaaranii jala kaa'anii waan akkanaa kana eega ijaaranii booda kallattii hawaasa ittiin cabsan karaa sirreeffataa jiran. Kan dhibbaan dhibba beeka. Malee wanni takkaa wanni taa'ee hin jiru. Tole guutaa kana qabi Oromoo koonee dhageessaa? Galatoomii assalaamu alaikum akkam jirtan nagaa fayyaadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii Jamaal keenya gartee namni kanatti miidiyaa irratti gartee addaan nu baasee waa'ee kibbaatis waa'ee kaabaatis waa'ee gartee Ameerikaatis addaan nu baasee nu himu ija duraatiif si harkanne jabaadhu nu miidiyaa irratti illee kan wal baatu si barbaanna. Maaliif nuti miidiyaa waa'ee kibbaatiif waa'ee kaabaatis sumarraa qajeeloo addaan barannee beekta. Duraan nu laalchistu yenneetu uummanni sirri diba nutti hima birba kutaa turre. Kanaafuu gartee waa'ee rifuujiitiis addama baastee himuu keetiif hedduu takka si galatoonfanna ulfaadhu nama hedduu waa sirraa barachaa jira garuu miidiyaan kee kun guddachuu qabaa jeetiin amana akka gartee tiiviitti illee dhiyaattuu barbaanna akkasiis hin jaagama keetirraa gama gartee Oromoo teenyaarraa amma maallaqa walii guuraa jiran jarri faanoodha miidiyaa kana gubbaa irratti maallaqa guuraa jiran hidhadhaadhaa amaarummaadhaanii ortodoksiidhaanii miidhamaa jirraa. Ortodoksiidhaan dhumaa jirraa jambeete. Isaan gizee iyyuu eegalan Oromoo dhume numa beekna beete akka mucoon tun jettee dhugaasiiti. Gizee isaanii fi gizee nuti Oromoo dhumte Oromoo dhugaa kaduu Oromoodha garuu ammoo ka'iyyuu isaanii beete. Nuti kun gartee xiqqashoo poolitikaanis nuufis hin galle hawaasa keenya kanaaf. Eegumoonni takka taatee ejjina. Amma isaan maallaqa olii guuraa jiran. Warri gartee Islaama fakkaadhaa jaaniin areeda firraa haada masqala firraa achi kaaya isaan keessa fakkaadhaati. Eenyu hawaa himu eenyu kagartee waa ajaja kadabarsu isaan keessa seenaati odeeffadhaati information sallalaadhaa jaanii wal himaa jiran. Torbaan kan eegale rabshaa duutaate firmeeddu maallaqa olii guuraa jiranii ammaas iyyansiin oolamu booyuun keenya ammaas hin oolamu namni keenya immoo barnoota walii kannuu qaba firra qophaa'uu qaba. Mootummaa qabaatanii mootummaan sin eegee lubbuutti sin baraaru hin jiru. Kanaafuu gartee lubbuu isaa namni abbaatutti wakiila. Namni gartee wal quba qabaatee bikka seenu bikka bahu gartee namni if eeguu qabaa dirqama Oromoo ofirraa qabdi jetti nama maaliif gisoo boocii ga'e booyaa ooluun iyyaa ooluun teenyaamti. Fakkaataa amma namtichi jaan kun amma 8 guutuu lubbuu Oromoo balleessaa ba'e. Wallagga keessattis kabana namarra gubaa ture fakkaataa. Gilaa walloottis ilaqee keessatti nama gubaa ture wallagga isuma kan. Ammas isa kan karaa gartee wantaatis karaa arsiitis kan dhufu jiru kun. Kanaafuu gartee uummanni keenya akka hin daganne fakkaataa jechuun xilaata Oromoodha. Ajandaa bataasaa qaba. Takkaa inni waa inni xilaata inni takkaa Oromoorraa deebisa kan qabu. Garuu ammoo inni ajandaa isaa guddaan maal Oromoo fi xurra gattaa jiran. Kanaafuu gartee Oromoon mataa isiitiif eeguu iyyuu bichaa miti wal quba qabaachuu wal bira jiraachuu yaada walii dabarsitee gartee wanni takka akkamitti taatii miti osoo hin taane firraa qophaa'uun gaariidha. Dargaggeessi kana gisee akkasii jechuun fedhaa tulfaadhu galatoomiin maan jiraadha sirra. Tole ayyee galatoomii Oromoo kudha takka jirta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam sekali naga fayyada. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta buleeso. Naga wala fayyada buleeso kam.
jiraadhu baga jiraattee seeni carraan keeti. Ulfaadha Oromoo hundaanuu nagaa jecha waan Oromiyaa godini Jamaal kenna beektaa wanni takka takka yoo balleessite kiyyaa miti yoo ammootinuu babbareeddee rifeensa filattee deemte nama kiyya jechuun basi yoo arda miidiyaan baasuu baatellee dhugaan ni baafti basi dhugallee ni beeyti dhugallee ni baafti. Wanni namni kenna jedhu fakkeenyaaf namni tokko eenyumayyoo ta'eyyuu waraana mootummallee haa ta'uti waraana bosonallee haa ta'uti namni waa balleesse namni lubbuu namaa balleesse yakkamaadha giyya yakkamaa kana abaluu yakkamaadha jechuun dirqama. Wallaggallee shana jira. Arsii keessallee bakkaatti amma gochi kun raawwatame shanee jira. Nutu bakka tana bulchaa nutu bakka tana maree mootiin bakka tanaa nu malee hin jirtu jetti. Bakka sanitti mootunuu kan isaan dalagan siyaasa nama biraa dalagan. Jibbina siyaasaa kan paartiin gocha seenaa paartiin tan Amaara keessaa baate Oromoo irratti raawwatte dhibbaan dhibbatti ni balaaleffannu. Uummata Amaaraa kan immoo hin balaaleffannu hawaasa akka hawaasatti jechuudha. Kan raawwatame mootunuu beeta kiristaana keessan ara kiiloo gallaadha baasee. Beeta kiristaana seennee beeta kiristaana keessan ara kiiloo galla. Akkamitti amantaa walitti buufnee amma hanga meeshaa birrii walitti buufnee qawwee binnee akka Wallaggaa keessatti qawwee faannoo hidhachiisa sanitti faannoo hidhachiifnan kan hanga jedhan kana wanni ga'e kuni bakka shaneen jirtu malee faannoo illee hin jirtu gabaabinatti Jamaal kenna dhugatti na jibbanii na jaalatanii jecha dhugaati wanni kun ammoo waan kaadamuu hin dandeenye bakka shaneen jirtu faannoo hin jirti. Waan ati beeku qabdu ati baasee nu haasofnee osoo hin taane daataa dhugallee nutu ballee qoradhu. Bakka shaneen jirtu faannoo hin jirtu. Akkamitti beekuu dandeenya bakka shaneen jirtu faannoo hin jirtu? Okay, akkatti beekuu dandeenyu waan amma irra dhaabbannee jenne Wallagga keessatti waan tureefi akka tureefi hanga waraana shanee dhiisi ijoollee liyyuu hayilii Oromiyaatiin maaliin hanga wali baatee faannoo waliin halkanii guyyaa hanga ammatti aanaa hanga guute hanga ammatti jechuudha hanga ammatti waan jiru. Shaneen waan isiin keessa jirtu akkasiin achi keessa galteen warri Oromoo keessatti dhalatee Oromiyaa keessatti dhalatee Oromiyaa keessatti dhalatee Oromiyaa keessatti waraana ta'ee Oromiyaa keessatti kan deeme. Kana mootummaa jira tana if gubbaa kaayee deemu rennu shanee fardi isaanii kan jarri yaabbatu shanee isaan mootummaa isaan yaabbatan malee wanni isaan argan isaan ture beekaa arakkiloo arguu jiran beekta kiristaana kecha arakkiloo dhufnaqanii yookiin beekta kiristaana kecha arakkiloo ni dhufamtu. Beekta kiristaana ortodoksii keessan arakkiloon dhufan hin jirtu yoo masqala argatan malee beekta kiristaana keessatti arakkiloon ni argamtu achi keessatti arakkiloon kana booda beekta kiristaana keessan dhuftu hin jirtu. Siyaasa Itoophiyaa keessatti beekta kiristaana keessan dhufna jedhanii hin jirtu wanni sun illee nulleen itti qophoofne. Okay, mee gaaffiin gaafadha. Gaggeessaa amma Arsii lixaatti taate tana akka yaada keetitti eenyu godhee jettaati? Jamaal kenna gaaffii hin qabu bishaan godhe kana. Waakkachuullee hin danda'anilleedha dhoffachuullee hin danda'an. Gin hanga hawaasa namni irraa du'etti ati daataa qoradhu. Irko koy. Ati laalama waan as gubbaa taasisuuf osoo hin taane network miidiyaa gisee amma argachuu dandeetta. Haga namni irraa du'etti BBC nu gisee sinaa soofsiiftu hin garree dubbii maabaa waan jedhu hin garree. Namni irraa du'e iyyuu shaneetu nama nurraa ajjeese jechuun. Ati shanee teena gaafa warra namni irraa du'e san gaafattee jedheen. Oromoo. Dhumaatiin tuni. Dhumaatiin tun bini. Shaneenis yoo gaggeessite taate shaneen mootummaatis yoo gaggeessite taate milishaanis yoo gaggeessite taate dhugumatti galtee ummata nagayaatu dhumaa jira bikka kanaa kana keessatti beeku. Ummata nagayaatu ummanni biyya teenya irreedduun isaanii miskiina. Keessaafuu gartee naannoo kanatti namni itti dhumaa jiru kuni qabeenya isaanii keessaan urmii isaanii irratti hojjetan. Akkasumas sanitti gartee akka hin taane kanatti namni guutumu kana guutumatti gartee gareetan amma mootummaanis dhuga shaneetu godhe jettee jirti gara mootummaatiin. Yaanni kun gartee nama hedduun amma fakkeenyaaf warreen bikka san turan ga'a. An amma fakkeenyaaf
miidiyaa afaan Amaaraa kana hedduu isaanii waan dabarsanirraa dhugaadha jee hin fudhadhu. Fakkeenyaaf miidiyaan Dachuweleen guyyaa dheengaddaatiillee warra naannoo san jiran dubbisneeti jedhanii waa dabarsaniiti jiran. Warreen isaan dubbisan kun hin beekamu. Fakkeenyaaf warra gartee nama barbaadan yaada barbaadan akka dabarsaniif achitti bilbilanii dubbisuu ni danda'an. Kuni tooftaa poolitikaadhaati, tooftaa miidiyaadhaati. Garuu immoo namni dhumaa jiru kuni akkaataa gartee isaan itti dhumaa jiran kun wal fakkaataadha. Kan Wallagga keessa jiruu fi Shawaa keessa gaggeeffamee fi amma gartee Arsii keessatti yogguu ta'u hayyee kun ta'ee jira. Karaa guddaa gartee Awaash fi Finfinnee gidduutti deemaa jiru kanaa jira. Kanaaf shiftaa godhe yoo jette mootummaan tuni eessa jirti? Bar uummanni gaafii qaba. Jamal kenna dhugaateeti Oromooni waan jettu gaafii jedhan shanee shimallisii jedhan. Mootummaan shanee wayituu hin qabu. Shaneen isaanii mootinu yoo balleessite mootummaa taati yoo tolchite mootinu yoo balleessite yoo haasa'amte waraana bilisummaati. Yoo tolchite waraana gisee nagaan jirtu waraana bilisummaati. Gisee waa balleessite mootinu waraana shimallis. Wanni akkanaa mootinu fudhatamallee hin qabdu Jamal kenna. Fudhatamallee hin qabdu. Kuni shaneen mootummaaleen hin jirtu. Shanii bosonaati. Abaawoodhaa kun beekamaadha sansanii naa cufi. Karaa hawaasanii dhugatti waan hedduullee nama jibbisiisu. Sana mootinu itti gaafatamummaa waan sanii guutuu kan fudhatu mootummaadha. Waan karaa hawaashii fi karaa san irratti makiinaa halkan deemu, ka dalagaadhaaf deemu, nama kotorbaan deemfeen ka saamichaaf hin deemne irratti wanti hojjetame. Nagaa waan sanii kan karaa mootummaadhaa kan eeguu danda'uu fi kan eeguu qabulleen dirqama shiftaa yookaan waan fedhii yoo godhu taate kun dirqama mootummaa ilaalati kun hanqina mootummaati. Kana mootummaan miseensa fiitiin waraana fiitiin sirreessuun dirqama mootummaati. Hanqina mootummaati kun gabaabinatti waan irraa kaadamuu hin dandeenye jechuudha. Karaa nagaa hawaasa nagaa akka dalagaaf bobba'u karaa dalagatti ajjeesuun nagaa karaa mootummaan eeggachuun mootummaa dirqama mootummaati jedhee yaadanii kun kana kun waan mootummaarraa as naqaa ifachi naqaa hin qabne mootummaa miti shiftaa jennee maal jennee mootummaa ilaalatu kun dirqama. Shiftallee utaanani shiftaa kana kan eeguu qabullee mootummaadha akka karaa fakkeessuu qabullee mootummaadha waan ta'eef. Kana kan mootinu Irko jirta? Arsii keessatti dalagame. Irko na dhageessa? Jira Jamal, waan bira jiru anamma beekta. Ayyee. Waan gaafachuu barbaaddaa yana gaafadha. Lakki waan Oromoon jiru dhagayaa jirtaa miti? Yaaduma isaa kanarratti dhagaa jire. Yaaduma isaa kanarratti. Isuma irratti yaada kenna dalaali. Oromoo kenna. Oromoo kenna dhageeffadhu. Shanee mootummaan hin qabu jette. Waan tokko wannan himuu barbaadu, wannan jedhu barbaadu waraanni bilisummaa Oromoo hanqina isaan qaban hanqina dippiloomaasii. Hanqina miidiyaa dippiloomaasii hin qaban dhibbaan dhibbatti zeeroodha jechuun ni dandeessa. Dippiloomaasiidhaan mootummaatu caalee jira. Bakkee isaan dhaqanii har'a lolanii dhaqan inni duraa qopheeffate dhaqee jalatti ijaaree lafa kaa'e. Kuni waan kenna miti jedhanii baasanii himuu hin danda'an. Lolanii waa booji'anii waa achitti viidiyoo waraabanii inni kutanii isaan kan dhufee maqaa isaaniitiin uummata gidirsu nama biraati. Garee amma shanee mootummaan hin qabu jedhu kun hin kijiba. Fakkeenyaaf fakkadaan shanee mootummaati. Sigalee kan akkasumatti hoogganaa wannoo kan ture kan Wallagga keessatti ture kan ajajaa faandooti jedhan namni sun Amaarallee miti faandollee miti nama Oromoo kan ta'e ragaadha jechuudha. Sunis amma ajajaa faandooti jedhanii faandoo hundeessanii Wallagga keessatti uummataaf ficcisiisaa ture mootummaadha. Kuni maalinni hanqina waraana bilisummaa Oromoo. Dhibbaan dhibbatti. Maaliif ofii godhanii osoo hin ta'in gocha maqaa isaaniitiin raawwatu kana to'achuu dadhabuun saaxiluu dadhabuun hanqina isaanii yookiin bakkee caba isaaniitiin uummata cabsanii jechuudha. Kuni Oromoon adda adii kanaan gurraacha siin jedha waan isa amansiisuu dandeettu hin qabdu garuu shanee mootummaan dhibbaan dhibba qaba amma faqqadaa asii fuudhee faqqadaa fuudhee amma dhaqee arsii kokkosaa keessa qubachiisee ifatti
nagaan ga'e jedhanii maxxansanii eega mootummaa ta'e maal qeelloo horkine reemaan baasne achi keessa. Dhuga Yoo dhuga inni ijaaruu baate. dhuga. Tole hundi keessanuu warri mana keessa jirtan harka keessaniin taaptaap godhaa koppii linkii godhaa sheer godhaadha. Itti aansuudhaan obboleessa keenya qeeransoo jirta obboleessa akkam Nagami akkam fayyaadha. jirra kunoo mirkaana qabdaati. Nagaa galata rabbi akkamatti fayyaa keeti. Jirra baga jiraatte itti fufi ayyee. Nagaa galata rabbiiti. Jame na seensu keetitti dursa galatoomii siin jedha ulfaadhu. Abshira galatomeetilleen. Ani akka nama tokkootitti zoonii Arsii Bahaati. Martii Arbaa Guub. Bakkuma wanni kun itti ta'u jechuudha beeki. Garuu ammaaf kan jiraadhu biyya Oromaati waan achi keessatti ta'aa ture quba qaba. Sirriitti akkaataa itti ta'aa jirullee quba qaba hin arga. Biyyallee gaggaafadhaa beeyte. Ayyee. Kun kan shane jedhulleen isaa sirrima. Kan warra mootummaatti jedhulleen isaa sirrima. Gara hundaatuttu jechuudha. Ayyee. Amma waa'ee beetaa kiristaana gubatellee waa'ee uummata dhumatellee hundumaayyuu warra mootummaatti dubduu jechuudha. Maaliif jedhe? Faannoo akkuma faannoo achi Wallaggatti leenjisee Shawattis leenjise san Arsii keessatti Martii Arbaa Guubuu keessatti asiin durallee leenjise hawaasni tokkummaa hawaasatiin ufumaa isaaniitii deebi'anii rashanan nama shan silkii kanar kiyya kanarrallee jira. Uummatni magaalaa Abboomsaa keessatti daangaa magaalatitti baasanii ajjeesanii guutuu isaaniitu viidiyoo waraabanii poosti godhan warrumti naannoo sanii kaabinumti aanaa Martii Abboomsaa jechuudha. Akkuma san aanaa Asakoo kana maaltu jira sitti fakkaate beektaa? Naannoo addaa guddina addaa godhuu fi akka Amaara wal quunnamsiisuu barbaadanii beekte. Kana qaamni naannoo Oromiyaa ijoolleen fakkeenya waraanni bilisummaa Oromoo kun bakka amma naannoo itti wanni kun ta'e kun biyyoo jedhamti bootaan sun magaalaa miti. Daangaadha baadiyyaadha beekte. Jarri isaa jiraattu malee akkuma san maqaa milishaatiin waraana leenjisee mootummaan achi kaa'ee jira. Milishaan kun miidhama hawaasa keenya uummata keenya qonnaan bulaa akkuma Harargee kanatti qotatee akaafatee jima jira naannoo san beekee baay'isee akka naannoo biraatitti midhaan biraan jiru jima jira mishingaa tokko takka facaafatanii waan akkanaatti jira. Kana uummata kana gubbaa gala kuta. Maqaa milishaatiin jechuudha qaama mootummaa fakkaatee hawaasa qabeenya isaa harkaa gubee mana harkaa gubee yoo inni socho'u hawaasa kutte ijoolleen dhayitee hoggaa amma ijoolleen dhayitee jennaan beetaa kiristaana kanatti dhiyeessan. Beetaa kiristaanatti hoggaa jarri dhiyeessitu beetaa kiristaanni kun mishigii jaraati jedhanii jarrilleen haa tarkaanfii irratti fudhattu tarkaanfii irratti haa fudhachullee baattu sanaan hin beeku garuu wanni kun yeroo hedduu jararraan deema qaama mootummaatiin jechuudha. Meeshaan hedduulleen beetaa kiristaana keessatti qopheeffamee akka mana amantaati jedhameetiin achi keessaan deemaa jira. Walumaa galatti wanni ta'aa jiru Arbaa Guubuu keessatti qaama mootummaati. Faannoo kan ijaarsisaa kan hawaasas wal ficcisiisaa jiru qaama mootummaati. Yeroo hedduu alaabaa cicciraniitiin wannoo godhan kana agartee gaaratti fafannisan kana. Alaabaa faannoo kana cicciranii gaaratti fannisan. Yoo uummanni hoodima dubbate uummata hidhaan dararuun ajjeesuun nama meeqa sagaleen uummata keenyaa yeroo hedduu beekte ukkaamsame hidhamee hidhaa ture dararamaa jiru hedduudha. Min dubbanne maal asiin dura aanuma martiitii miti ka sheeka nama guddaa jaarsa ajjeesaniitiin harka duubatti hidhanii ajjeesan. Yoo sanuun dubbanne amma uummata milishaa ta'umtee hawaasa jedhanii poosti godhanii asitti Amaarri sa'a 24 raayitee Oromolleen sa'a 24 akkatti uummata nagayaa mana amantaa keessatti ajjeesanii maal godhan kan jedhan kun soba obboleessu milishaadha kadhume malee hawaasni nagayaa yeroo yoo wal dha'iinsa gidduutti ka miidhamu taate malee hawaasni miidhame tokko illee hin jiru. Garuu
Galatoomii ganaa eegamuutu irroo irra jira guddaa na fakkaate. tole galatoomii yaaduma kana gartee kan irkoollee reefuun tan jechaa jirtu atillee galatoomii mee oguuta akka obboleessa keenya oliidhaafis yaada carraan kannaa olii na dhageessaa? Nan dhagaa jamee galatoomii yaada akkasii yaada marii akkasii hawaasaaf dhiyeessuu kee waan gaariidha dhugaa dubbachuu fi caalaatti wantumtatti xiyyeeffachuudhaa qabdu waanqee Oromooti. Waanqee Oromoo kanarratti akkas otoo marii geggeessite bareeda yeroo hundayyuu. Inni kaanis haa ta'u odeeffannoo namaan ga'uun bareeduma ta'ee dhimma Oromoo irratti akkas otoo xiyyeeffatte irra guddaa bareeda. Sa'aatiin yeroo nama itti jirru kun yeroo akkaan badaadha uummata Oromootiif dhugaa dubbachuuf. Maaliif uummanni Oromoo maaster pilaanii duraa kaasee hammam akka dhumaa ture. Inni kaan isa dura sana dhiisaayyuu isuma yeroo sanaati nama meeqatu hammi kun itti dhumee qabsoo kana as gahe. Qabsoon kun immoo butanne eeyyee Oromoo harka jira qabsoon Oromoodha nuti Oromoodha warra abbaa gizeeti. Mee abbaa gizee natti mimee Jamaal abbaa gizee Oromoo nama miliineera mee natti mimee nama tokko nama lama hin qabdu bara Oromoon. Alergii eenyutu ergaa jira. Ministeerri maaliin ministeerri alaa ministeerri tikaa maaliin harka Oromoo jira. Oromoon waanuma fayyadamee akkanatti afarfamu kun naafinifu. Warri achirra jiran immoo caasaa diriirfatanii akka ajaa'ibaatti Oromoo kana mataa keessa akka haleelaman godhaa jiru. Oromoon isheen kan keenya farsoo dhugdee sirbaa oolu. Oromoo kanuma waan biraan takka illee hin jiru dhuguman siin jedhan. Waan takka mee Faayisaa Leellisaa fudhadhu. Faayisaa Leellisaa yoo fudhattee biiliyoona illee hin qabu miiliyoona keessa nama jirudha garuu arraba isaa mee ilaalimee waa gaarii otoo godhatee illee faarsee akkanatti wanni jedhe sitti tola. Faarsee bulaatu baay'ate malee Oromoon achi hinqee waa godhatu illee hin jiru. Amma nuti ilaallu namni achi keessatti inuma ilaalaa jirra. Obbo Yaadataa kana nama jabaa hin faarsu natti qorree hin jedhu hojii isaa hojjetata. Oromoon nama akkasiiti kan barbaadu dhugaa siin jechuudhaaf. Inni kaan yoo odeesse malee waan argatu lafa yoo argate lafa miiliyoona 5 miiliyoona 6 yoo argate waan sanaa olii immoo haasaa. Waa takka kompitaantii ta'uu hin danda'u Oromoon rakkina hamaa keessa jira. Har'a Oromoon bahaadha. Dinagdeen isaa inni guddaa qotateetu miti qonnarraan miti dhugaa dubbachuu fi kan isaan wanneedhaan jimaa irratti. Jimaan kun eegga mootummaan kun qabate mee guyyaa takka uummanni kun nagaa argatee beekaa? Akka uummata kanaa immoo kan itti wareegamaa ture jira. Hin jiru. Garuu har'a akka rasaasni yeroo akkanattiin konkolaataa akka gingilchaa godhu isa ilaalaa jirra malee uummata keessa jiru maal akka ta'an argineerra. Kana hubachuu danda'u nurra jiraata. Mootummaan shanee jedhu uummanni sun warri hidhatee jiru gaarii hojjetanii gaarii iddootti hojjetan jira iddootti badaa hojjetan jiru. Garuu mootummaan maal godhe? Mootummaan gaafa humni adda bilisummaa Oromoodhaa ijaaramu dabalataan humna guddaa kan ijaaree isaan keessa kaan maallaqaan naqe warri har'a galan maaliif galche? Kanuma isaati isaanis hundumtuu dhugaa siin jechuudha. Galatoome gutakka carraa gartee nama yuufuu walqixa kan nurra jira akkasumas sanitti yaada kana gartee. Dabaree naa kenne salaasa naggaye waanuma tokko qofa waan amma shanee fi faannoo mootummaan hin qabu jedhe san irratti ragaa waliin hima Oromoo. Naannuma amma arbaabuu gurratti woo yaadattan ture. Namticha Ustaaz Gunjaaroo malee mana hidhaatii baasanii ajjeesanii turan. Ajjeesanii sanuma awwaalcha organii guyyaa 6 badee bule. Guyyaa 6 moo 9 akkas badee bule achi booda sagalee yoo nuuranii awwaalan. Maal godhe sitti fakkaate kan Ustaaz Gunjaaroo malee ajjeese sun faannoodhaa jedhanii kijiban. Garuu shaanqoo nama jedhamu. Yeroo meeqa hidhamee yeroo meeqa asalarratti hidhamee ture isayarratti hidhamee ture nama kana kan baasu eenyuun Alamuu Shimeeti. Alamuu Shimee faannoodha yoo nuun jette Oromoo si waliin faannoodha jennee Alamuu Shimee san si wajjin farranyi. Qaama mootummaa faannoon qabu waan jetteef jechuu barbaada.
Gaafa icciti ijoolleen milishaa inni ergate san qeerroon Oromoo qeerroo bilisummaa Oromooti miti. Ijoolleen maan qeerroo milishaa inni ergatu san harkaa fitte warri milishaa iccitii baasa jedhaniis shaanquma kan ajjeesan ufuma. Achitti harkaa fashalaayee jechuun faannoo yeroo san isaan ijaaran. Amma kan lammataa deebisanii olola kana uumanii achi keessatti ijaaruu barbaadan. Waan ajaa'ibaa. Kanaaf kanuma malee wanni biraa wanni inni amma asirratti jaalaluma mootummaatii fi yookiin kaarima xiqqoo argatanii waan kijiba hawaasarra kaayan kana hawaasa kana keessaa dhalattanii siireesii waan lafa jiru hawaasarra kijiban tuulinaa isiniin jechuu barbaadeef. Tole galatoome hayyee. Tole hayyee galatoome. Galatoome dhugatti seentee yaada bareedaa adda addaa kan nuuf dhiyeessuu Irkoolleen salaata fasoo hin deemne, irkoolleen osoo salaata hin deemne, deebillee naa kennitee jirti. Naaf irkoollee wal beekna sirriitti. Laal irkoo nuti dhugumatti mootummaan shanii qabaa kise amma bakka hin nafi. Dhaabuu Oromoo kutaa Wanni kun mootummaa hadisee jedhama. Kutaa kanaafsi. MDN ni jirta? Jira galata rabbi alhamdulillah. Hayyee yaaddu. Galatooma waan gaarii irraa haasawaa jirtanii akkanumatti walitti dhufee namni wanni Oromoo kun na yaachisa jedhee waa'ee Oromoo irraa mari'achuun hedduu waan guddaadha. Galatoomeetillee kanarratti mari'achiisuu feetiif. Galatoomeetillee. Ammoo hogguu dubbannu qaama tokko deeggaruudhaaf yookiin mormuudhaaf rakkoo inni qabuu fi irina inni qabu dhoysuudhaaf rakkoo inni qabu dhoysuudhaaf fi jabina inni qabu dhoysuudhaaf rakkoon nuti qabnu namni qaama tokko deeggaru qaama deeggaru san rakkoo isaa hin himu jabina isaa malee waan ajaa'ibaa Oromoon. Mootummaa deeggaru haa ta'u paartii deeggaru haa ta'u qaama deeggaru san irraa hogguu dubbatu qaama deeggaru san jabinuma isaa hima malee rakkina isaa irina isaa hin himu. Kun waan Oromoo irraa na ajaa'ibsiise. Dhuguma rabbii dubbachuuf namni gara fade paartii deeggaruu fi mootummaa deeggaruufis mirga qaba gara fade haa deeggaru. Ammoo qaamni deeggaru kun mootummaas haa ta'u paartii qabsootis haa ta'u namni dhugaa hogguu dubbatu waan lafarra jiru qabatamaan dubbatee nama amansiisuu danda'u waan laatee namatti argisiisuu danda'u irraa dubbachuutu gaariidha. Waan kiliir ta'ee lafa taa'u jechuudha. Kanaafi fakkeenyaaf dhugaadha mootummaan yeroo jalqabaatiif faannoo jaareeti ture. Eega san booda faannoonii fi mootummaan waldiddaan guddoon akka jidduu jirtu akka lolli guddaan jidduu deemu jiru namuutu beeka. Oromiyaa keessatti faannoo jaaree hawaasa nagayaa kana ficcisiisuudhaaf dhuguma mootummaan waan kana godhaa. Hawaasa nagayaa kana ficcisiisuufoo mootummaa kana ni laaffisamoo ni jabeessa. Waan jiru kana jidduu dhaabbannee ilaaluu qabna. Amma warri naannoo san jiran kan jireenyaan qubsumaan naannoo san jiran Oromoo sagalee nuu taha dhumaatii sanyiitii nurra gaggeeffamaa jira. Gudeedaa haawwanii shamarraniitii nurra gaggeeffamaa jira. Faannoo wallagga qabattee arsii keessatti dabartee arsii keessaa waan akkanaa nurra dalagaa jirti jechaa jiran. Kuni mootummaanoo hogguunii fi isaan Oromiyaa keessa ilaa arsii dhufanii kaambii godhatanii hawaasa bakka tanatti waraana leenjisanii bakka tanarraa bobbaasan mootummaanoo eessa jira. Maaliif usee ilaalanii mooniin agarree jenneetis gaafii nuu ta'uudha qaba.
Kuni waa wal makateetu jira. Faannoo fi waboon walitti tokko tahanii jiran amma. Yaada wal jijjiirratanii, waraana wal jijjiirratanii waan inni qofa jiru miti. Namni miidiyaa hordofu gabbahanii afaan isaaniitiin dubbataniiti jiran. Waliigallee jirra waboo wajjin waraana Oromiyaa keessa naqannee hanga birgeedii 5 takka naqannee jirraa Oromiyaa keessa jaanii dubbachaa jiran. Rakkoo uumamtu hunda mootummaa kana godha. Mootummaa san godha. Mootummaa kana godha jenneetuma guutuu rakkoo yoonii fi mootummaan rakkoo qabu jechuu kiyyaame. Mootummaa irratti kan hirkifnu taate nuti hoo diina ijatamiini firraa laalla. Kanaafi silaa namni keenya bakka tana lamaan jidduu sirrumatti ija gadi fagootiin dhaabbatee firraa laalee gaariidhaan jaa. Galatooma irraa kan nu keessaniif. Ayyee. Obboleessa keenya Nimoonaa jirtaa? Aboo jira arra waan ajaa'ibaa nuuf fidde kun aboo arra waan babbareedduu nuuf fidde afaan kana deenyaa jira ilaa babeete yoo maan dubbadha. Galatoomii fayyaatee marii akkanaa tana dhiyeessuun hedduu haalaan bareedaadha gaanamuu wahuma gartee itti mul'atuu fi wahuma arku dubbata. Siyaasaan Oromootiin wal dakalte. Ani waan takkaan qaba. Dila gartee lama haasaa jiru dhaggeeffachuutiin jira. Rakkoon Oromoodha. Jalqabarraa oppiidiyoo mataasiiti. Durirraa ila ammatte. Oppiidiyoon gaafa wayyaanee nama keenya gidiraa cafaqaa ajjeesaa fixaa turte san isumaa jijjiiramee dhufe hojii san moodernaayizii godhaniiti bifa jijjiirrataniiti ammas ajjechaas caalchisanii saaminsaas maqaa jijjiiranii fi ummata Oromoo gidiraa kaayuu jiran malee ummata biraatii miti. Takkaansi magaafa gartee biyya jiru sani mana hidhaa kana keessatti oppiidiyoon tuni ummata kana dhuggeerraa kaaftii barbaadiyyaa kana gabaree tana fuudhanii. Tanatti Tigirichi tokko dhufee meeqa nama maal taatanii hottaa himadhaa jirri afaan Amaaraan beeku anaatu gartee turjumaana ta'uufi ture beekte. Jarra san haree fuudhee bakka biraa geesse. Baqqalaa Garbaa gaaf tokko gisee oomishee intarvii godhu oguun hunda gisee jedhamu oppiidiyoodhaa jee maqaarra kaayaa ture. Jarana wanni gartee mootummaa jennuuf kanneen maafiyaa miti malee mootummaa miti. Mootummaan namichi Abiyoot kun oppiidiyoochi wali qabate uummata Oromootiif dhumaati. Gonkuma nama gargariin keessaafuu warra keenya karaa bahaa kana fa'aa. Hagartee mootummaan keenya akkana jedhee gartee isa kana yaammatu ajaa'ibuma natti taa'u. James yoo laaltema fakkeenyaaf hiyyumma gartee inni karaa bahaa kanatti uume. Uummata keenya barra bulchaan ministeeraa jazbaan baanansa taa'eeti wannummaan haadhaadhiyyuma gartee jimaa takkichi namni keenya ol geeffatee itti jiraatu. Jimaa kana yoo dhabamsiisna kam jettanii jee ulamaa walitti qabee gartee irraa haasa'uu jira. Kun jechuun ikoonoomii warra Harargee kana dha'uu jechuun nama keenya kan nuun galle malee Oromoo tana lafarraa balleessu dura humna eessaa qaba laallata. Harargee tana akka qabsootuu taatee ni beeka. Harargeen tun gartee akka haduuddii Oromoo qabdu ni beeka. Dafee cabsee sheekota qabate qeesii qabateeti sheekota kaniif jala jaare. Faarsee bulaa haga tokkoof jala jaare. Kanaan uummata kaan shaddaa'uun godhe gartee. Yaa Oromoo kun isiniif. Abiyyi Ahmad gaafa dura dhuferraayi gaafa gartee mucaa dargaggeessa Amaanuweel shaneedha jee shuguxii gubba fannisee magaalaa keessa dhala Oromoo waan takkaa wanti nagarre magaalaa keessa naanneessee rasaasaan mataa dhaween namicha san kun Oromoof hin ta'uu jedhee beeka. Gurbaa tokko mana hidhaatii fuudhaniiti maaliif nama ajjeefte baakii ajjeessanii irraa kafaladhe jechumaaf fuudhaniiti bal'isan lafarra. Kanaafuu isinitti hin dummeessu mootummaan kun shiftaan mootummaa miti. Shiftaan gartee biyya jirtu oppiidiyoo irraa jalqabii isaan uummata Oromoo gabaabsuu malee sirna miilikitti yoo hin bulle hin taatu. Amma karaa siraa hin gabaabsaa waan biyya keessa deemaa jiru. Jarra kana
shanees isaa ijaarrate oppiidiyoos ta'inni ta duraa malee haarii ijaarratee qaba. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo kana xureessuudhaaf. Kopha ijaarrateeti dirqama fudhatanii balleessanii maqaa uummata qabsaa'ota kana yakkan. Ani qabsaa'onni keenya fayyaa haadiyanii takkitti immoo isaanoo osoo maal godhaniiti faannoon wallaga keessa teessee osoo waraanni bilisummaa Oromoochi jiru wallaga keessa uummata kana fitti. Kanaafuu wanni ani qubatti laadhu shiftaa Abiyyi Ahmed walitti qabate oppiidiyoo maqaa Oromootiin uummanni mootummaa Oromootii jira. Mootummaan Oromoo akka hin jirre quban qaban kanneen mootummaa Oromootii miti. Warri walolu jiru waraana bilisummaa Oromootii fi sirna Itoophiyaa walolu jiru malee Oromoo fi Oromoon walolaa hin jiran. Uummanni kana addaa baafachuu qaba. Kuni mootummaa miti. Mootummaa Oromootii miti. Namichi mootummaa gartee sablaa fi sablammoottii Itoophiyaati. Sirna sanii fi waraana bilisummaa Oromoo waliin jira. Kanaafuu kanneen haga gartee guyyaa tokko rabbiin haga uummanni keenya akka dhumu kana isaan silaa rakkootu gartee nama fincilchisa. Ganama kana mana tokko taasaa turre. Yeroon isaa gizee geesse uummanni ifi fuudhaa kana gubbaa waraanni bilisummaa Oromoo eega jiraateefu yeroon isaa gabaabbatte malee achiin dheerattu. Haganaas hin jechuuf waraanni bilisummaa Oromoo immoo walii galtee waa'ee faannoo fi kanaa baanan kana irra deebi'ee yoo as keessa jiraatanillee irra deebi'ee waan kana ilaaluu qaba gartee irra deebi'ee ilaaluu qaba. Waan kana hagasiis hin jaa galataman fayyaa jiraadha. Galatama. Oromoo na dhageessa. Oromoo godha takka. Inda kan. Hayyee mee yaada xumuraa yaada gartee obboleeyyan keenya amma dubbachaa jiran dhageessee jirta. Mee yaada kana gartee atis rakka gabaabsiiftu. Okay. Lali. Waraana bilisummaa Oromoo jedha fakki asuma jecha lama nu ibsiti baasee. Bar oppiidiyoo maqaadha. Qubeessati abaa'ollee maqaadha. Qubeessati kana hunda akka dursommootinuu kafaa'ollee qubeessati kana hunda akka dursommootinuu Oromoodha. Wanni takka beektaa silaa oppiidiyoos haa tuffataniiti abaa'ollee haa tuffataniiti kafaa'ollee haa tuffataniiti gama hundaafuu uummata Oromoo kabajuu qaban ture. Namoonni gara kana hunda seenee bakka kana hunda iyyuu dhaabatan hunda keessa jiru ilmaan Oromooti baasee. Mootummaa Oromooti miti. Mootummaa Itoophiyaati. Shanee qaba mootummaan waraana ifaa qaba. Maaltu shanee mootummaa barbaachisee masalxanyaa dhibba meeqa qaba. Halkanii guyyaa leenjisee eebbisuu danda'a. Kanii fideen gadda eebbisa. Wanni isa rifeensatti hiisisee huura keessa oofsisu hin jirtu. Kun ammoo tinuu dhugaa lafarra jirtu. Shaneenis abaa'onis biyya keessa leenjaa jirti. Biyya keessa jirti. Uummatuma Oromootii fi uummata biyya tana keessa jiru bakka isin itti leenjisu waashaa ta'eef. Gisi ati waan kana ammoo tinuu wanni kun qulqullaa'uu qaba gisi ati jettu. Walitti nu qulqulleessuu edaa walitti nu balleessuu edaa jedha. Gisi ammoo tinuu deebi'ee isaan ajjeesu. Wannaa ta'a faannoo ta'a gosa biraa ta'ee sitti dhufaa shiftaa godhanii sitti himti Oromoon. Gin nagaa ganda fi ka eeggatu silaa Oromoodha jechuudha gabaabinatti bakka tanatti namni qe'ee san jiru qe'een tantee nagaa ta'uu qabdi xiqqamu. Qe'een tantee nagaa hin ta'in ammoo tinuu wanni ati nagaa biraati himtulleen hin jirtu. Dhugatti Jamaal kenna nagaa inni kun beektaa kan eegamu irra caalaa hawaasan eegama. Waan hunda caalaa hawaasan eegama. Mootummaan ammoo tinuu hawaasa kana irraa marrajaa fudhatee ciitii fudhatee mootummaa wanni jedhamu kun bari nama tokkoof lama hawaasa jechuudha mootummaa jechuun uummata jechuudha mootummaa jechuun yoo uummanni kun hundi isaatu si deeggaree bakka rakkoo hin jirtu namni rakkoo qabu kun Oromoodha kun Jamaal yoo uummanni kun hin jedhini gaafa inni ajjeese ammoo tinuu mootummaan ajjeesoo jette gaafa sanillee yoo dhugaa himuu baatte hawaasni kun badai tafaannoo fi tamaalee tun ifa miidiyaatiinis ta'uu danda'a ta'uu dhabuu danda'a walii gallee sandoo walii godhannee walitti hidhannee siyaasan sun dhimmoo siyaasaa isaaniiti nuun galchu baasee isaan Oromoo dhiifne gina mootinu mootummaan shanee qabu wanni gisee Oromoo ajjeeftu shanee mootummaa taati gisee ammootinu isaan waliin nagaa qabdu waraana bilisummaa Oromooti kana beekuu qabdi Oromoon. Akka reefansiin jedhe san galatome achirra dhaabnaati galatome tilleeni dhugatti dhiyaattee yaada dhiyeessuu keetiif hedduu takka galatoomi siin jenna. Itti aansuudhaan qeeransoo jirta? Qeeransoo obsa keetiin
obsa keetiif galatoomii. Hayyee mee atis yaada gabaabsiititi waan xumuraa takka gartee nun ji'i. Ayyee bareeda. Ani akka nama tokkootitti shanee mootummaa hin jiru kamijaan jedhee hin jira shanee maaf hin jirre maal namni waraana keessa hin beekne hin jiru amma yeroo hundaayyuu bakka waraanni bilisummaa Oromoo jaallan dhufanitti namni itti dhiyaatee waa'ee isaanillee irraa quban qabne hedduu yoggaa bakka isaan hin gahin taate malee hin jiru namni hundumtuu hin jira maaf hin jirre Wallagga keessattis hin jira Arsii keessattis hin jira Shawaa keessattis hin jira bakki itti faannoon hin jirre hin jiru shaneen hin jirre jirtu jechuudha. Maaf hin jirre nama muraasan waraana irraa baatee gaafa duraa waraanuma taatee bobbaatee duubarraa waraana irraa buqqaatee uummata miidhaa jirti. Nama hedduu jarrillee soqee tarkaanfii irratti fudhachaa jira. Tajaraa miliixee nama hedduu taatee nama torbas taatee haga nama 10 nama 20 nama 50 taatee sochootu hin jirti. Bakka sanitti yeroo hedduu amma aanama martii kanaa fi aanaa buusatti bakka inni itti waldaan geessutti gaararraa gayyaatee karaa makiinaa dafuu kutte waggaa 2 moo waggaa 3 dura haga bara dheengaddaa hite jechuudha. Sun guutuu warri huuraa kunis qabee warri mootummaallee qabee gara lamaaniin qabamtee jennaan yaatee galti jechuudha jaalsanyii fi jaale shurrubbee kana wajjin jechuudha. Nama meeqan nama lakkoomsa nama haga bakka nama hedduudha anuyyuun beeka ture warra galansan keessatti jechuudha. Hedduu warra galee kun faannoo mootummaati. Warra jarrillee qabe. Amma kaanaa buusat naannoo Nuuraheeraa jedharra jiru tokko jaalladhee saaree. Jaalladhee isaan sun qabee jennaan warri mootummallee qabee gidduutti miidhamtee jennaan nama 5 nama 6 nama 7 meeshaa guurattee galaa turte. Warri kun warra mootummaa leenjisee bobbaasee akka jarri kun ittiin diigamu murtee waan kana ittiin jara ittiin miidhu karoora inni baafatetu isa kana waan ta'eef shanee mootummaati kun. Kanaafuu shanee mootummaa kun haala ittiin hawaasa ittiin miidhu halkan akkuma jaraatitti bobba'a. Guyyaa immoo gara hawaasatitti ol siqee gara qaama mootummaan jirutti kaabinee mootummaa walquba qabanii nimaaf walquba hin qabne odoo mootummaa ta'uu baatte qaama mootummaatti silaa walquba hin dhabdu turte. Amma garuu walquba qaban. Galatoomii ayyee. Kanaafuu atillee galatoomii qonna seensisuu keetiif guddaa galatoomii yeroo hedduu si hordofaa ture. Waa'ee uummata Iraan kana irratti yeroo hedduu baay'ee waan si hordofuu fedhuuf si hordofee galatoomii guddaa galatoomii siin jedha nu jiraadhu. Ayyee atilleen galatoomii nu jiraadhu. Emmi jabana jirta? Jirra akkamiin Sa'iid nagaa jirta? Jirra kunoo dhiyaadhu. Yaa gaariidha kun wanna silaa wal mormisiisuu qabuu miti. Namoonni keenya immoo gahee mootummaatii fi gahee hawaasaa addaan baasee beekuu dhabuudha. Mootummaan maal eegaa hawaasni maal godhuu qabaa jechuudha. Shaneen tun tasaa taatee tasaatis ta'uu baattee qaamni itti gaafatamu eenyudha. Maafiyaa fedhees yoo ta'e hawaasa irraa dhorkuu danda'u mootummaadha. Hawaasni immoo gibira kafaluu fi waan mootummaan barbaadu godhuufidha. Amma immoo shanee tana mootummaan qabaachuu abbootii gadaa warra ajjeese miseensi paarlamaa hangaa isaan gabbee dubbatee jira. Ifa godhee jira kana dura. Waan nama haalchisuu miti. Sanas ta'ee kanas ta'ee ijoollee matu hayaa tanaas yoo laalte hundi isaanii mootummaa kanaa wajji Shimallis Abdiisaa fa'aa wajji footoo ka'anii warra qabudha. Waan nama haaluu miti. Maaliif ammoo mootummaan rakkoolee tana barbaadaadha dhimmichi. Hawaasa rakkisuu, miskiinoomsuu, mana baadiyyaatis irra diiguu, ganda tokko guutuu mana karaarraa kan namni 100 meeqarraa jiraatu. Maatiin takka irraa jiraatu diigee yeroo facaasu hawaasa kanaa okkoratti buusee miskiinoomsuudha. Yaadni isaa hawaasni miskiinoomee siyaasaa isaanii bahaadha. Kun ammoo tootaalii dogongora. Hawaasni gizee miskiinees mootummaan nyaatallee ni jira siyaasaa keessa. Isaan wanni isaan fayyadaman sana. Mootummaa Oromoo ta'uu qofaa miti namni tokko. Dabratsiyoon yookaan Arabni yoo fedhe Amaarri Walaayitaan tokko bakka san bu'ee Abiyyi caalaa Oromoof yaaduu mala.
heeraa fi seera biyyattii kabachiisee kun rakkoo miti wanni kun. Oromoo ta'e ammoo yoo dadhabaa ta'e dadhaba kan ni taaf. Hanga ammatti wanni nuti agarre biyya sanis diigee jira, dippiloomaasiin cabee jira, hawaasni hafuura hin fudhatu, diigaa manaa saamicha abbaan fedhe asissi qabee maallaqa biyyattii sanii baankii biyyattii sanitti awaalaa si buusisa obboleessa kee. Baankii tana jala deemee qorachuu hin danda'u. Baankiin tun ni beekta. Maqaa qabaa, bakka irraa banamee qabaa, eenyuun akka banamee beekama. Namni dirree bahee mootummaa hawaasa saamu kana deeggaru mana waan MD reefu dubbatu dhagayeetiin jira. Qaanyiidha nurraa. Nuti mootummaa biraa yoo Jamaal achi dhaqees heeraa yoo uummataan daleenne yoo kana caalaa dalagee mootummaan numa mormama. Namni keenya hawaasa ta'ee mootummaa mormamu, mootummaa mirga hawaasni gaafatu dura ka deeggaruuf maaliin na dhibe? Mootummaan kun kominikeeshina qaba jamsi. Nama isaa hojjetu mileenaan qaba. Miidiyaa mileena meeqa qaba mootummaan kun qaaxaree nama dubbatuuf hin dhabne. Hawaasni wanni mootummaa Oromooti jedhee deeggaruuf hin jiru. Mootummaan Oromoo badaan ni jira. Namni Oromoodha fokkotaan ka naatoo namaa hin qabne, namummaa humaniitii hin qabneef dandeettii hin qabne ni jira. Mootummaan kun dandeettii hin qabu. Shimallis osoo achi dhaqee, Caaltuun osoo achi dhaqee Abiyyi caalaa bulchuu malti. Kanaaf yoomuu mormuu qabna. Oromoo Abiyyi Caaltuu akka bakka san buutee biyyaa nagaa buuftuuf mormuu qabna malee mootummaallee badii ni qaba. Mootummaan faannoos shanees xaragee baasuu qaba. Maaliif gibira nyaata? Maaliif damoosa nyaata? Maaliif maallaqa biyya alaa irraa liqeeffata maqaa hawaasa kanaatiin? Hawaasni kun maa nagaa dhaba? Biyyattii tana keessa sa'aatii 24 hin dalagu. Namni akka lukkutti manatti hori'a. Biyya san dheeyitee yoo ka'aa agartu taate makriiba geenyaan halkan manni farshoo akka jirutti bana. Namni dalagatu manatti hori'a. Warri farshoo dhugu alaggayyaa. Nageenyi hin jiru jedhanii uummata kana mataa shoog godhanii namni dalagachuu hin danda'u. Makiinaan karaan deemtu. Silaa karaa kana hunda banee biyya tana biyya kufu jirtu tana guddisuu qaba, eeguu danda'u qaba. Gahee mootummaati. Isaa gibira namarraa guuru. Obboleeyyan kiyya waan hin jirre ifirratti hin faarsina. Kana gizee dubbannu yoo namni biraa bakka tana dhufees Oromoo mi obboleessa kiyya yoo ta'es heeraaf seerri biyyattii yoo cabe cabe jee itti himuun qaba. Dabratiyoonis, Faannoonis, Marroonis, Juwaaris yoo dhufe dadhabina isaa itti himuu danda'u qabna mootummaatti. Mootummaan wal nu lolchiisu. Amma MD maal gaafate reefu warri biraatis balleessu jira. Maafiyaan haa balleessu isokke bar maafiyaan kun aangoon ittiin kennamne responsibilitiin ittiin kennamne hawaasni if gubbatti ol hin baafne bar. Namni hawaasni if gubbatti ol baasee addunyaan beektu ka maqaa mootummaa san dhuunfate mootummaadha. Mootummaa fi warra gaara jiru walitti fiduu hin qabdu. Juwaar maal dalagee siin jaa namni gareen. Marroon maal dalagee siin jaa. Gaafa dhufe laalama kun Abiyyi daran ta'uu mala Abiyyi caalaa dalaguu mala. Gaafa inni dhufeedha kan qoratamu. Amma mootummaan kun hanguma wayyaanee takka nageenyi hin jiru, dippiloomaasiin hin jiru, biyyattiin Suudaan lolatti bante, Eltiraan lolatti bante, Somaaleen lolatti bante, Jabuutillee nu tuffate obboleessa kee. Yoo dhugaa tuffate. Jabuutillee nu tuffatteeti. Eltiraan xiqqoontu nu tuffattee har'a Liibiyaa irraa qabi, Ijiptiin qabi, Suudaaniin qabi, Eltiraan qabi, Tigraayin qabi, hanga Finfinnee daangaan biyya tanaa cabee jira banaadha. Biyya tana kabachiisuudhaaf garuu Oromoon aarsaa meeqa kafale? Ammallee shanee wajji dhabamsiisuufis, maafiyaa wajji dhabamsiisuufis MD kana kai hidhadhu yoo jee ni hidhata amma. Uummanni hiriira bahee dadhabe qaama kana hunda ni dhabamsiifna jee mootummaan dhabamsiisuun barbaadu. Wanni dhabamsiisuun barbaanneef aangoo as keessa dheereffata rakkoon. Tole tole achirra na gabaabsi mee MD jirta? Jirra alhamdulillah. Reefuun tana yaada fixatte jeetiin si gabbuuse mee gaawwan obboleessa keenya jechaa jirus ni dhageessaa warreen si dura turanis akka haasawaa turanitti gartee ni dhageessaa mee atillee gabaabsiituma yaada kee nu ibsi. Achi booda gartee tan xumarratti itti deebina. Galatoomi. Laalammaa mootummaan paartiin biyya bulchu jiru kuni fakkeenyaaf paartii badhaadhinaati. Paartiin tuni garee takka garuma tana keessa qaamni lama jira. Qaama dhugaan jijjiirama fadhuu fi qaama jijjiirama hin feenetu jira. Paartuma takka keessa jechuudha.
qaama dhugaan jijjiirama kana fedhuu fi qaama dhugaan jijjiirama kana hin feenetu jira. Ayyee gaafii si gaafadha. Ayyee Akka yaada keetitti Abiyyi paartii qaama kam keessa jireetti yaadda? Abiyyi qaama dhugaan jijjiirama fedhu. Shimallisoo? Shimallis amma waanuma inni dalagu jiru hunda garanii numa jirti Oromiyaan ifumaan bulu jirti malee nam tokko illee nu bulchutti hin jiru. Ayyee itti fufi ayyee. Itti fufi. Kanaafi rakkoon ni jirti dhugaadha ni jirti. Rakkoo jirtu tana hundi Abiyyi deemii kana godhi ja'anii osoo fi hin taane qaama caasaa mootummaa qaama mootummaa tahee qaama jijjiirama hin barbaanne kanaatiitu faallaa mootummaa dalagaa jira. Akka hawaasni mootummaa jibbu akka hawaasni mootummaatti garagalu warri dalagaa jiru caasaa mootummaa kana. Kana jijjiiramni kun jijjiirama afaan qawweetiin cabsee dhukeessee daareessee dhufee miti. Jijjiirama riiformiidhaan dhufe. Caasaan kun caasuma duraan biyya tana bulchaa ture. Amaar afaan Oromoo baree fi Tigiree afaan Oromoo barte kan warri biyya tana bulchu jiru. Fakkeenyaaf Tigiree galtee jirti. Galtee jirti jechuu hin dandeenyu. Gaafa 90 takka irraa eegalee guyyaa isaan deemanitti ilmi gaafa san dhalate aangoo irra jira. Oromoo hundarraa dhalaa turani. If beekaa abbaan eessarraa hin dhufe waan ta'eef. Kanaafi jijjiiramni kun yeroodhaan dhufa. Nuti immoo har'aan tana masaraa mootummaa kana gallakkifnee bosona deebinee bosonarraa qabsoo eegallee masara deebi'uu barbaaduudhaaf ha masaraa seene kana masarumatti jabeessinee irrina jiru rakkoo jirtu tana itti himaa arrabsoo fi komiidhaan osoo hin taane rakkoon jirtu tanaa fi tana jennee itti garsiisaa diriirfachuu danda'u kamiitu irra nuu caala jennee ilaaluu danda'uu qabna Oromoon. Kanaaf sabaa fi sablammiin biyya tana keessa jiruu fi mootonni addunyaattis fakkeenyaaf amma qaamni mormitootaa kan biyya tana diiguudhaaf hidhatee biyya tana dha'u jiru hundi ergama Ijibsiitii fi mootummoota garaagaraatiin gargaaramanii biyya tana dha'u jiran. Maaliif biyya tana akka diigan barbaadan Oromoon nu bulchitu Oromoon akkamitti nu bulchiti ilaalcha gaxaanaa waan Oromoodhaaf qabaniif jecha uummanni Amaaraatii fi warreen kaleessa agar shaanyaan hojii nyaachaa ture kuni bakka tana deebi'uu barbaadanii jechuudha. Nuti immoo uummanni Oromoodha mootummaan Oromoo nu bulchutti hin jiru Amaaraan nu bulchu jira jalla. Rakkoon tuni Oromoon har'a akkuma jirtu kanatti bakka jirtutti ija gadi fageenyaatiin ilaaltee nama isaaf fayyaduu fi kan isa fayyadne addaan baafattee jirti. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo waraana Oromooti. Kaayyoo fi akeekni adda bilisummaa Oromoo kan ganama bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo aadaa fi safuu isaatii fi afaan isaa qe'ee qabeenya isaa irratti abbaatee kana kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kan ganama ba'eef. Kaayyoon sunarra dabdee jirti. Waraanni bilisummaa Oromooti kan nuti jennu kan bosona jiru kun piroojaktii jireenyaa godhateeti piroojaktii naggadaa godhateeti taa'u jira malee uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf bosona taa'utti hin jiru dhugaa rabbi yoo kan dubbatu taate. Kana uummanni Oromoo laalee addaan baafatee jira. Kanaaf Oromoo takka amata 150 masaraa seentee kursiidha takkittii tana gadi hin taa'in kursii nama fayyaddu kursuma takkittii. Na dhageessaa dhiiroo. Kursuma takkittii tana kursii nama fayyadu. Tole. Takkittuma tana barbaada namuutu. Dhugaa. Maal fayyadamu jettee yaadda waggaa 8 kana? Afe guutaa. Laa'obsi maamee jabanaa laa'obsi. Maaliif naafeetti bakka biraattis wal beeknaa waan irratti wal mormaa turrees ni beekna waan ta'eef obboleessa keenya kana qaalii ani hedduun hordofaa ture waa'ee Iraan kana irratti yeroo hedduudhaan hordofaa waa'ee Oromoo irratti haasa'uu immoo arrumaa
Ani ka ol qunnamneeni. Kanaaf Arrumaan arkeejii malee ani yeroo hedduudhaan haasawaa ani waan harmaan arki dhugaadha ani akka mataa kiyyaattiin baana bar. Kanaaf Oromoon kursii tana irra gallakiftee bosona deebitee haaree qabsoo tana eegaltee kursii tana barbaadaaf masarratti lola banuudha qabdi. Namuutu akka lammii Oromoo tokkotti akka Oromiyaatitti Oromiyaa jechuun biyya Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuudha. Nama faallaa deemu nama daba deemu kana daba harkee diriirsuu danda'udha. Rakkoo isa mudate tana bifa gareedhaatiin bifa jaarmayaatiin gabbahee rakkoo isaa ibsachuu danda'udha. Galatoomii MD dhugatti yaada kee kanatti gartee warra mana keessa jiru namni hanqa haasawee kana keessaa nama waan lama dubbisiise warra mana keessa jiru si qofaan arge. Gara tokko namni cinaan gartee hogguutu dura haasawitu jaaniitis si wajjin waliigalaa turan haasawuma keessatti maas deebianii waan ati haasawaa jirtu tana warrummaan duraan si wajji waliigalaa ture si mormuu jira mana keessatti waan ajaa'ibaati yaada babbareedaa dhiyeessaa jirta. Amma fachumarra naa qabi itti aansuudhaan Abdallaa jirta. Abdallaa jirta mana keessa. Abdallaa hin jirtu ayyee. Baafadhoo Hamza jirta akkami? Jira nagaa fayyaadha Jamaal maashaallah galatoome etileen dhiyaadhu itti ufii yaada kee gabaabsitu manuu ibsi. Yaanni kiyya yaa Jamaal keenya bareeda maashaallah galatoome fiinumaa baga akkatti walittu nu fiddoo eeyye wallaahi nama kana rabbiin baga tokko godhee hin uumin ajaa'iba rabbiiti. Amma waan inni jee kana eenyu jibbuudhaaf eenyu jaalachuudhaaf osoo hin tahin namni beekumsa hin qabneeyu waan lafarra jiru kana laalee amma waan inni jiru kanaaf akka nama dirree xayyaaraa doonii dhaqee eeggatuuti amma inni kun. Dursu yaada isaa irratti yaadan kannatini yaada kee qofa gartee dura yaada kee qofa nuu himu. Yaanni kiyya dhagaye. Yaanni kiyya mee hoggaa 8 kana keessa maaltu ta'u jira. Hoggaa 8 dhiisi. Wanni tahaa jira ta qabdu dhabuu taniif nyaattu dhabuu yoo taate malee namni karaa darbuu dhabuu yoo taate malee taakka jimmaasis. Kanaafuu kuni cunqursaa irratti cunqursaa guddaa oofu Oromoo tahee Oromoo ta'u miti abbaa fadhi maaliif hin taane. Kanaafuu namni cunqursaa kana nurraa dhiisaa akkana nuu tahaa jechuu jira malee namni mootummaadhaan qarshii mana naa fidi jechuu jiruun hin jiru. Ammaan tana namni karaa darbuu dadhabuu kana namni haaluu ni jira hin jiru isuma kana nurraa dhiisaadha. Hayyee nageenyi kun haa walitti nuuf fuudha mindaa baatiidhaan nu baasaa akka Saudi Arabiyaatti namni jeen jiru tokkonsaa. Kanaafuu nuti nyaannee dhuguu dadhabnee ja'an hayyee jechuu tokkummaa dhaawuu jechuu nurraan faffacaasinaa namni jeen hin jiru. Kanaafuu ammaan tana namni wanni jechaa jiru kana kuni waan ragaa qabtamaadhaan lafarra jiru kun namni kana haaluu danda'u hin jiru. Kanaafuu namni ammaan tana deebi'ee wanni kun akkasii miti jiru Oromoo ta'ee miti ilmoo haadha xiyyaatu maaliif hin taane ani nagaan jiraachuun qaba. Ani jechuudha maaliif nagaan bobbii galuun qaba. Dalagachuu danda'uudhaan qaba. Waan hin dalagadhuun naa kanneen miti dirqama. Sannaan kanneen yoo feete dalagaallee natti hin godhin. Kuulumaa'uu nama bira dhaqee dalagadhee haa galuu jechuu kiyya. Kanaafuu ilmoo haadha xiyyaatu tahee yoo akkas ta'e kun miti. Ammaas namni mana yoo niif qaqqabdee laalteewu namni mana kee tokko mooraa ta'e keessa yoo niif namni mana kee kana diiguu barbaadu si facaasuu barbaadu jiraate karaa dandeessuun tattaaffii gootee hawaasa ofirraa mooraa ta'e keessa ofirraa deebisuu danda'usi. Yoo niif ati dadhabde uummata jechuudha ni kasaasta. Yoo kasni dadhabde fira kee fiyyaamta. Akkasitti yoo niif rakkoo namni biraa ka'uu jiraatullee yoo ta'uu ta'e abbaa manaatiitu waan kana ofirraa jechuu qulqulleessuu qaba. Kanaafuu kun namni dhugaa jirtu osoo beekanii ammoo dhugaa uummataa dura dhaabbachuun wallaahi inshaallah
salphina keessanis agarre nama akka ammoo dabartii beeki takkallee nu garuu ta dabartu tuni maaliin nu dabarti eenyu hamaadha eenyu gaariidha eenyu danaziidha eenyu dhugaa dubbataadha adda baafanneeti dabarti garuu namni guyyaa darbuuf je'ee waan hin dabarre godhuun waan ajaa'ibaati. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Hedduu takka galatoomi. Dhugatti gartee yaada bareedaadha yaadni dhiyeessite. Emmi jabana jirtaami? Jira. Hayyee mee xumuraa gartee yaada nu deebisi. Gulaalumatti yaada gartee reefuun tana MD'n jechuun jirus dhageessee jirta. Kabiraatis gartee walumatti gulaaleeti itti fufime yaada kee. Yaa galatoomi laajamsi jalqaba waan kana godhuun namootuma kanaafuu hubannoo wal mormuun namootuma kanatti waliif fiduun waan takka. Ijoolleen teenya dhiigaa fi gartee obbolummaa fi kanarraa haaso'itti. Rakkoo siyaasarraan haaso'itti. Kuni xiqqashoo akka malee gabbu'uu keenyaan arga. Abiyyi dhufee warra biraa sodaata. Qaama biraa sodaata. Kana sodaachuun qabu. Kana Oromoon wal jaartee Oromoo sadarkaa wayitaawus keessaatti dubbatan cimina isaanii sun namni fidee balleessee sirna Abiyyi amma kana jaalanne jibbine. Wanni Abiyyi ammoo Oromoo balleesseef waan balleessuu qabuuf siyaasaa tiyya dura isaanii dhaabbataa humna guddoo tanaa dhaabbataa je'eeti ifirraa dhee. Qaamni biraatis yoo jiraate namni siyaasaa hundi akkasuma godha rakkoo miti. Siyaasa addaa ka'ifii qabu gizee duraa jaaketa abbaa gadaa kaatee uffata aadaa baalee ijoollee isa kaayeeti nutti dhufe barqabsoo Oromootti dhufe. Jaalatee qabsoo Oromootti dhufe yaa sabaa jee dhufe deebee jijjiiree warruma hunda harcaasee warra nama xiqqasho tokko oppoodiyoo keessatti sabboonummaa qabu hunda ifirraa harcaaseeti warra babbadaa duraa wajjin dalaguu ture akka Alamuu Simee kana ifiin tarreesse. Kun takkaffaa gizee waan kana godhu namni keenya beekuu qaba. San booda paartii PP jaamtu kan fidee jechuudha. Paartii PP jaamtu tana qaamni na dura dhaabbatu ummana humni guddaan humna Oromooti jeeti humna tana dhahu jira. Tigraay dhehee dadhabee silaa Tigraay dhehee milkaa'ee nagaa buusuu mala. Tigraay dadhabuun isaa sun ammoo biyyattiin tun akka khasaaraa keessa galtu godhu. If boodaas deebi'uu dadhabee itti cichee lolli hamaan qawween dilli biyyattii keessa jirtu kuni mootummaa maqaan bada. Obboleessa kiyyaama waan jee jara keenya waan akkanaa kana dhiisa. Qawween gaara mul'ataati nama dhoytu mootummaa jaamti. Namni achitti hadaraa seeraa hadaraa higgii waliin jaa. Gaara mul'ataa taa'ee. Mootummaaf dalaga namni qawwee mootummaa harkaa qabu. Hundi mootummaa. Abiyyii fi Shimallis adda baasuu wannan godhina. Yoo Abiyyi rakkoo Shimeen rakkoo qabaate eenyu jijjiiruu qaba jamsi. Abiyyi bara. Abiyyi nama hawaasaaf jaalatu fidaa bara. Caasaa jiriirfatee. Yoo Shimeen Abiyyiif hin taane wanni dila kana tureefuu numaa hin jiru. Wana jala muraa ifitti hima. Addaan baasuudhaaf kaan hamaa gootanii Abiyyi gaarii godhuu miti. Sirnicha Abiyyiin deemuunitu badaadha. Jaalatte jibbitee nuuf hin ta'u. Waan biraanis. Tole galatoon. MD jirtaame boleessoo. Jirra alhamdulillah. Okay. Dhageesse jaalli kee waan jechaa jiru. Yaada keetillee gabaabseetillee gartee waan takkaa lama ji'i. Bareedduudha. Tole. Dhugaadha. Sirni kabiyya miidhu sirna kabiyya jijjiiruus sirna. Sirna kana jijjiiruuf heeraa fi seeraan sirni jijjiirama malee akkanumatti Abiyyi Piraayim Ministeer ta'eef waan ka'ee jijjiiruu miti sirna kana. Fakkeenyaaf amma Abiyyi Ahmad Itoophiyaadhaaf dalagu jiraas Itoophiyaadhaaf. Oromoo fi Oromiyaafoo
هندلين واتكلي وقال فجر عقود بنو جاجو وما تكلي هندلين أكا إثيوبياتي إثيوبيا لاف دلقاجر كان لرتي حالي خيسودا مرمتوني غير عداداتي لولا عداداتي تو بنامي ديما جرا كان درن حالاتي تو مرسيني جرا كان في الرا اتسو جرا إني أمنسيسو جرا شوفها هو بجيسي أركا خانسيسي جرا خلاف تبي خيسا لأنه هندا حواسه هندا لما بكبوه في جرا موتما لأنه سومالي تيم لا أوروميا لا لما بكبوه تجرا لما بكبوه تو حجة شو قبل عندها ركو ساني خيس خيفو قبل لما لأنه تراف عندبوه خاله بكبوه خاله كوني هو سرت حواس خيسا قبوه أساس كسدر كان أنجلو خاله يويسار ركو قباتم قرته ركو ساني أدام بافته حواس خاله حساسي ساني لقيفة جراي لقيفة تنجرو حواس خيني ركو خيس جرا ركو خيس جرا ركو أكم كيس جرا ركو وبخنان صدر كسدر كان تلابتو حواس خيني راغو راجرن وخنان لكو بيك وموت الدنيا هنتا خيستي بيوتا غريمة لي موت ما داف واخدون نجرتي تينيا تان أداتي جبرا يوته خبلتي أدادا يوته نمني همنتي ساخا أكامي هنقم تكدلغا وكان خفلوني دندي أجي لابتي لالي سيمرتيسي وانسان سر رافودو هنجرو لابتي تما حلالما هنقل خني خنو بانان منايداتي أولي راقوتنا تجري akkasi dhugaadha. Tole obboleessa kiyya asirratti haadhaabnu nimoona jirta obboleesso. Yoo dhifama seenullee hin feene sillee qabuun feene yeroo dheeraa balleessu jirta as gubbatti MD kanaatti qashoo oofaana kaayuu jiraayin firraa ni dhiisee MD gartee firraa arkeetiin mizaana irra kaayetiin dhiise shimallis gaarii miti. Abiyyi gaariidha shimallisii miti jee dhiise dura tanaafuu waan hin joon qabu waan biraatti mee dura dhumaatummaan nama keenyaa haa ooltu gartee mootummatti shaayida bahuu jira akka mootummaa waa balleessaa jirtu irra shaayida bahuu jira mootummaas faarsu jira soo tanaafuu akkuma abiyyiitii fi daanoo tiraampi mataa isaatu sirrii ta'uun shakkee negee jedhu wasin qabu dhifama. Galatoomi maatii miti. Dhugumatti gaabbalayyan keenya anillee reefuun tana mana keessatti akkasumaan jee maaliifi namni duraan gartee isa deeggaraa ture boodarra maasii isa balaaleffachuu eegalee yaada gartee xiqqoo konfliktii qabu tokko haasawaa ture. Yeroo biraa gartee irra deddeebinee ni haasoyna maaliifi wanni Oromoodhaa waan keenya nu keessa jirti dhiisuu hin dandeenyu. Namni keenya bikka hunda keessatti akkanatti hogguu dhumu naannoo hunda keessatti hogguu dhumu dhugatti gartee wanni namni hedduun arkaa jiru arraan tana dhumaatii tahaa jirtu tana qofa arkaa jira. Garuu immoo amata dhufu beelaatu uummata fixuu ta'a. Amata dhufu hojii dhableetu uummata fixuu ta'a. Amata dhufu namni socho'iinsa arraa yoo hin goone amata dhufu nyaachuu hin danda'u. Biyyi teenya gartee biyya waan xiqqoodhaan jiraattu. Akka gartee biyyoottan gurguddaa addunyaa kanatti hojjetanii waan amataa lafa kaayachuu hin beekan. Rakkoon ammoo fuuldura as deemuu teessu ta'u uummata keenya qabachuudhaa teessu. Mootummaa isaa taatu warreen gaara keessa jiruu isaa taatu hundinuu harka keessaa qaban. Amma namni cinaan gartee mootummaan garee abaaboo mataa isaanii qaban garee faannoo mataa isaanii qaban akkasuma sanitti immoo garee shiftaa maqaa adda addaa gartee itti baasanii ni jirti biyya keessa. Kuni kanarratti gartee shakkiin takka illee nu jiraachuu hin qabdu. Mootummaa kana dhiisaati dargiinuu gaafa dur itti fayyadamuu ture tooftaadhaan. Mallasaanis itti fayyadamuu ture. Okay? So wanni gartee ammaan tana nu yaachisuu qabu dhumaatii tana namni keenya gartee
qaama godhatee hadoodee calji'ee taa'uu isaati kanaatu nama yaachisuu qaba. Namni keenya ilaa hangam takka duunaa duuti tuni nu geessee jirtii jedhanii dubbachuudha qaban. Sagalee isaanii dhageessisuudha qaban. Akka gartee mootummaan beekuun afaan inni itti himte mootummaan gartee yoo kasin dhageenye taate dhugumatti gartee gaa katti aanu silaayis jiraattus ni duuta falmattus ni duuta. Rakkoon haati filattee jechuudha. Yoo gartee odoo mana keessa teessuu duutee fi takka ammoo gabbaatee falmattee falmiin san gartee karaa nagayaatti yoo kasii baaftu taate. Tana gartee akkasitti haa hubannu kadhumaa jiru immoo ummata keenya. Kan beelawaa jirus ummata keenya. Karakkoon irratti as deemaa jirtus ummata keenya. Ummanni keenya wanni isaan gaafachaa jiran nagaya. Mootummaan tuni gaafa gartee aangoorra dhuftu rakkoon akka ammaan tana biyya guutuu keessa jirtu hin turre dhugaa yoo dubbanne. Okay? So ankanan jechuu barbaada obboleeyyan keenya warreen gartee dhuftanii nu hordoftan oduulee garagaraa irraa haasawaati turre lola ammaan tana Iraanii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa ture sanirraan eegallee akkasumatti waan Ameerikaan gara siitiin jechaa jirtus irraa dubbanneeti jirra. Lolli biyya teenya keessatti gara lamaan as deemaa jira. Karaan tokko karaa kaabaatiin, karaan kaan ammoo karaa Benishaangulii fi akkasumas sanitti gartee garee warra RSF kanas gartee hin raanfatina bal'inaan yeroo biyya irraa ni haasoyna tana gartee akkasitti quba qabaadhaan isin jaa ammaaf nagee wal bira dhiifanne bika jirtanitti nagayaan nu ola warreen gartee gaa isin bira guyyaadhaatis nagayaan ola warreen isin bira galgalaatis halkan gaarii isin hin jenna nageetti.